Ashamaa akka mooltan maatiiwwan koo kan biyya keessaa kan biyya alaa jirtan bakka jirtanitti nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii aan nagaa fuudha galata rabbii. Akkasumas warreen maatii koo taatanii jirtanii hedduu tokko galatoomaa isiniin jedha. Akkasumas laayik sheer gochuu hin dagatinaadha. Warri maatii koo hin ta'in natti dabalamaa maatiin haa ta'a isiniin jedha. እንግዲህ ያረ ቪዲዮ አጃይባ ቀበዴን ኑፌ yoo kan naa milkaa'u ta'e goddanyaa tiyyaa kanan baay'ee ishee jaaladhu kanan baay'ee ishee kabaju piraanka ajaa'ibaa irratti hojjechuudhaaf isiniin jedha dhiifama innaa yoo kan naa milkaa'u ta'e gadan lakkifadha isiniin jedha እንግዲህ siifaa milkaa'u naan jedhaadha yoo kan naa kaaftu ta'e amma nan dawwalaa fi piraankiin irratti hojjedhaaf ani madaamee tiyyaan wallolee jira amma mucaa xiqqisha tokkotu nargu jabbicha tokkotu nargute kan inni nargu naan argute maal argutte jettee naan loltiin jedhaanii mee waan isheen naan jettu ilaala kanan baay'ee ishee jaaladhuudha kinoo naa dawwalaa jirti jechuudha moo madaamitti dawwalaatti ishuma dawwalaa jira dhugaa muskoona itti godhe laali innaa kanan baay'ee ishee jaaladhu gizee na dhukkubu kan na wajjin dhiibamtu anna wajjin cinqamtu dhugaani goddanyaati yaa miti ishiin obboleettiiti yaadha kan wajjin ala obboleettinan wajjin ala dhokatinaaf hin cinqamtu jechuudha kanan baay'ee ishee jaaladhuudha jechuudha pirankii ajaa'ibaa irratti hojjechuudha fan jechuudha siifaa milkaa'u naan jedha ishee innaan waliin tura amma nan dawwalaafaan Ashamaa akka mooltan maatiiwwan koo kan biyya keessaa kan biyya alaa jirtan bakka jirtanitti nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii aan nagaa fuudha galata rabbii. Akkasumas warreen maatii koo taatanii jirtanii hedduu tokko galatoomaa isiniin jedha. Akkasumas laayik sheer gochuu hin dagatinaadha. Warri maatii koo hin ta'in natti dabalamaa maatiin haa ta'a isiniin jedha. እንግዲህ ያረ ቪዲዮ አጃይባ ቀበዴን ኑፌ yoo kan naa milkaa'u ta'e goddanyaa tiyyaa kanan baay'ee ishee jaaladhu kanan baay'ee ishee kabaju piraanka ajaa'ibaa irratti hojjechuudhaaf isiniin jedha dhiifama innaa yoo kan naa milkaa'u ta'e gadan lakkifadha isiniin jedha እንግዲህ siifaa milkaa'u naan jedhaadha yoo kan naa kaaftu ta'e amma nan dawwalaa fi piraankiin irratti hojjedhaaf ani madaamee tiyyaan wallolee jira amma mucaa xiqqisha tokkotu nargu jabbicha tokkotu nargute kan inni nargu naan argute maal argutte jettee naan loltiin jedhaanii mee waan isheen naan jettu ilaala kanan baay'ee ishee jaaladhuudha kinoo naa dawwalaa jirti jechuudha moo madaamitti dawwalaatti ishuma dawwalaa jira dhugaa muskoona itti godhe laali innaa kanan baay'ee ishee jaaladhu gizee na dhukkubu kan na wajjin dhiibamtu anna wajjin cinqamtu dhugaani goddanyaati yaa miti ishiin obboleettiiti yaadha kan wajjin ala obboleettinan wajjin ala dhokatinaaf hin cinqamtu jechuudha kanan baay'ee ishee jaaladhuudha jechuudha pirankii ajaa'ibaa irratti hojjechuudha fan jechuudha siifaa milkaa'u naan jedha ishee innaan waliin tura amma nan dawwalaafaan hello maaz hello nagaadha jira galata rabbii akkamati gaarii hojiin akkam sibbu hojiin nu dhudhubsiisa dhugaa mee dhugaa gizee ramadaanii koo biyya galanii as deebi'anii gaarii ture waggaa irraa hojumaan jiraan biyya jirta sirriidha nagaa fuudha galata rabbii madabbareetuma sii dawwale baay'ee na dabbare madaamiti yaanis walitti bu'een jira mucaa xiqqisha tokko mucaa jabdisha tokko na rukute wanni na rukun naan rukute
Maara kuttanaan jettee natti buute boonan deeman jedhaana jedha. Deemaalan godharee giddiina nan taamoo? Nan deeman jedheen. Deemuu akka doomuu koo hin barbaaddu ishiin nan deeman jedheen. Bilbileedha. Eemme. Dhuguma ijoolleen isaanii obsasi dhorkiti beektaa. Yeroo hundan harkuta bakka yeroo hundan qaxaqaxaa irraan darbee fi bakka irraa garba muradhee tarkute haadha sarka. Kaballaan itti cufe. Ndeen harkutaare. Ndee maali boon nan kubadde. Ormaa isin dhaga'u bari. Haylanyaadha mucaan. Baay'ee dhukkubsitee natti naasofne beektaa amala mucaa hin beetti ani garuu namni muufadhe. Hello, wayne naate maasiin cifattee. Hello. Incufatte bari. Innaa akkasi. Hojiin ijoolleen baay'ee ani ittiin jira moo? Ngidee ka waaqayyoon humsa naaf haa kennu. Deemi naan jette. Deemi jetta moo akkasumatti hojjedhu naan jettame ammaati. Ramadaan isaanii dhumata achi booda timirtiin hin cufata achi booda isaanis baay'ee bira hin deemu beekta hojiin hin jiru. Sirriidha. Ji'a ja'affaadha timirtiin kan cufamu. Ji'a ja'affaa natti fakkaate. Ji'a ja'affaadha. Okay, akkasuma marfaffaadha ji'a lamatti hafi argite. Amma sabri kun hojjetu ani hojiidhaaf hin jiru gara sa'aatii kanaati. Ani dheengaddaa agartee niitiin deemtee jechuudha. Mana sanitti akka jiru guutanii ijoollee saddeet jira. Ijoollee saddeet jira. Jiru achitti keessatti jechuudha. Hojiin galli. Kana waan ta'eef amma immoo hojiin addis hojiin hin jiru jechaa jirti. Zinja itti rabbi qoyme. Sitti dhufan immoo? Sitti dhufan immoo maasi?
Wayne jaraatitti dhufe natti fakkaate. Nazi. Hello. Balaan buute. Heeratte? Eh? سهل لو كان شوف لا ترجعني بس ما صور لا لا مرة ثانية بجيبه لا بعدين بسوي برجع كمان Jaraatitti dhufe jaraatitti dhufe. أنا من زمان مجلس بيتا Eeyyamee sii beekee jira. Sii beekee jira autism jettu. Maaliif? Wayyoo michiitu si dha'e moo? Dhiisi ana osii kan saamiraan gisee san gudiina goote. Ani mee gocha namaa waan namni godhe naan jedhe nan godha beektaa. Dhuguma rabbi qoricha madaati sirraa balleecha naan jettee madaati xiqqashu takkan qabame. Fuula koo madaa na guddise yeroo san amma garuu rabbii naa galatu narraa badee jira. Kireemii dabare kireemiidhaan tanarraa badee kireemii tokkoon bite beektaa madaamin tiyyaa obboleettii ishiidhaaf bittee ergitiif amma namichi ishii gaafa kabsii deema. Siifan erga dhugaa rabbii koo addisiinis ni barbaaddi ina siifan erga. Hara kireemiin isaa baay'ee bareedaadha dhugaa narraa badee jira. Duraan dhugaa malkii lama baasee biyyatti akkamitti hangala jechaa hun ture amma narraa badee jira. Siifan ergaa qoy footoo kaasee addisiinis hin barbaaddi biyyan deema jechaa jirti obboleettii ishiidhaaf. Sargee jira. Biyyaayi? Biyyaa moo? Namatti himu dhugaa gisee biyya deema argite? Wayyoo anis nan gaggaafadhe erga dheengaddaati beektaa zimnaan jedhe rabbi maazarii dhafan erga jedhee birrii. Eshi. Jaartiin kushinaa keessa deddeemti. Birrii biyyaati moo birrii biyya kanaati qoy? Hin kennitee fiiree? Nama argitee ergi atis nama waan beektuu fi naggaadee jira isaanii Itoophiyaatti ergiti akkawatti kiyyaan yookaan ammoo warra kiyyaaf buna argitanii isaanitti ergin jedhee. Eshi. Kunoo
Dhagaa kottu fiinsiin jedheen giddi yaadadhe jechuudha. Biyya jiraanaan jennaan maallaqa sana harmee hiyyaa bunaa bitattuun itti ergine. Inni raaffate moo manatti asitti gatee deeme moo? Asitti gateen deeme naan jedhe. Ayii wayyoo ishiinis hin deemti maarri ishiin jechitu amma. Ji'a arfaffaarra deemti. Amma jara uffata na keessa moo? Ji'a arfaffaa deemti natti fakkaate. Mana eenyu jira ture? Kan hin beeku isaan lamaanuu hin deemu natti fakkaate ishiinis innis. Ijoolleenis hin deemu akkas jecha turanii duraan amma hin beeku. Sargii jira. Sargii jira jette sargiitu jira. Gororro koo jala na dhukkuba jette akka koo ana jalatti natti dhiitee jira beemaasi maal akka sukkaaraa ta'uu dhugaa jalatti na dhiitee jira. Sukkaara baay'een jaaladha beektaan shaayii giseen dhugu isaa kanaas natti baay'een natti dhina dhiitee natti fakkaate. Hin beeku gororro koo jalatti na dhiitee jira anarree dhugaa. Dhiitee jira dhuguma xiqqashoo mul'atu. Nan jaaladha dhugaan. Sukkaara nan jaaladha ani duratti giseen xiqqashummaa sanuu maazarii jala haxeetu na nyaadhaan ture gisee isaan bitan. Dura jechuudhaan akka sukkaara jaaladhu akka chokkolaata kana jaaladhu amma gini bakka inni ga'e hin ga'u. Waseeta meeshiniitti naqeetu ishuu duuba jalaa nyaadha dhugaa gisee isaa muna daf gisee san xiqqashuudhaan. Fayyaa duraan siin jedhe ati yoo na nyaadhaa sukkaara. Anis akkasan godha duratti amma kinoo dhugaa isa ta'uu noolla sodatti na dhiitee jira. Amma gini na jibbisiise dhugaan waan sukkaara qabu giseen kana dhukkuba. Bakka shaayii malaaka xillitti kan hin jechuudha. Tokkoon dhugaa baay'isuu dhugaa. Waan isa sadiin itti godhaan malakkaa shaayii san wannoo maankaa shaayii san. Sukkaaran baay'isee shaggaamuti. Nan dhiisame amma qoy dhuguma mana yaalaa jalatti na dhiitee jira dhugaa. Natti hin beeksisu malee jalatti na dhiitee jira. Furdattee morma jala naan jedhu dhugaa. Asuma adaadanti hin qabdi. Adaadanti hin qabdi beektaa qoricha shawannoo kana. Sukkaara bashitaa. Hello hin deemte moo? Maaza mallafti kee kaartaa qaba moo? Wajarni bichitti dhufe ammas. Bichitti dhufee jira ishee haasaa isiniin jedha. Hello. Akka dhala ammas maadbeetii dhufa nyaataa hin dhugaa. Maaliif kushinaa keessa kaa'ate dhiiruma kushinaa keessa kaa'ate dhugaa? Akka ani immoo dhiirri gisee maadbeetiif galee distee banu akka na aarsu. Namichi koo tokkos akkasuma godha. Kiyya madaami niitiin tiyya Masiriidha. Isaan immoo
Rafa debbo. Ye? Rafa de dhugaa namicha. Odoo jinjirsa raaffatte. Lakki namichi aniitiin masiriidha. Isaan lamaanuu kiyya masriidha. Isaani koo shaggaadha dhugaa. Isaan shaggaadha namatti hin dubbatani. Hin dubbatan dhiitinis hin dubbattu namichis ammas isin arge akkam naan jedha ammas isin arge akkam nulti naan jedha akkam maal hojjechaa jirta naan jedha. Waan akka hin dubbattu dhugaa madaamin xiyatuun. Biraan kisi godhe. Biraan kisi godhe barinni. Prank si godhe jedhe amma mucaan narri kunneeni prank jedha sanan prank si godhe shi. Eenyudha? Prank si godhe siin jedhe. Anaan moo? Prank si godhe mucaan narri kunneena. Maashaallah, 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 maashaallah. Dhugaan siin jedha ani baay'ee duraan baay'ee na'ee ture dhugaa. Oduu waan biraan kisitti dubbati waan biraa keessatti dabarre baraasa waatti ilaali biraan kisi godha siin jedha jedhee tanan asuma waasaa biraatti dabarre. Basmaa min bahu dhugaa rabbii. Maaliif obseetu manii ji'a lamaan tana fixa malee hin bahu. Gizeeru mudaanii kana aannan cinqamaa achi taa'e. Na dhukkubaan dhugaa mana ijaaza keessa taa'uun jaaladhu beektaa? Dhugaa maazoo dona si deeme dhugaa biyyaan qaxitaan biyya gara malee hin taa'u akka duratti san mana ijaaza. Maaliif fayyuma koo kana dhukkubaan? Biraan kisi godhe ammaanis yuutuubii kee irratti hanga lakkifadha amma maatiiwwan koo nagaa gaafadhu ishii. Nagaa gaafadhu ishii. Maal nagaa gaafadha nagaa na gaafatteetu. Nagaa si gaafadhe gaa'ee. Akka armee koo godhe san armeen isa akka ishii guduma na goote ishiini. Rifatte moo? Wayyoo anaana ishee anuma anuma. Anuma dhugaa anuma ishee. Akkaataa rifatta seena dhugaa rabbii. Maaliif ani dhugaan ijoollee adda addaan ni waliin tasmaamanu beektaan wakkaatti wal fidhatu. Dhiifama ishii. Dhuguma maazii dhugaa obseetu mana hojjedha malee hin deemu mana ijaasatitti rabbi birri 1,000 maaliif hin taane? Maaliif anis ji'a lamaan booda waan ji'a sadiin booda nan galaafa waan ta'eef obseetu mana hojjedha dhushuu natti dubbattee dhugaa. Oominiitittiin xiyya biyya deemte nan gala dhugaan bakka biraas seena.
miti hin deebiti garuu ani akkan taaree amma sitti machi mana ijaaza sitti deebi'amoo yeroo duraan gizee duraan deemtu sana warra jara bira na gootee deemte naa kaffaltee garuu asitti dee na goddaa hojiin hojiin na goddaa dhugaa bakki nan galaafannu gaa maaliif lafti lafan bite sunis kaartaa qabaachuu baate kinu dhiigaa jiruudhaan biyya kee kaartaa qabamoo lafti okay maqaa maazariitiin bitame amma maazariidha nama kaartaatti baase jechaan hin jira yoo danda'ameef gaxarii katamaa dha'ee dhugaa rabbi jissaa jiru dhugaa nama malkii lamatti baase kana dhugaa Sakkibboonni biyya namaa maalan deemamaan booda nagartaati. Sakkibboonni galee taaneeru amma. Lallaala washiin kan ji'a jaaffaa deemtu ta'e nan deema ji'a torbaffaarra nan gala. Dibee kan biyya deemtu ta'e niitittiin tu. Uqubii sammaa ji'a lama bichaatu nu hafee uqubii kiyyoo gizee nyaadhe. Iyyerus fudhattee jirti. Iyyerus if abbaa ta'e hin beeku garuu. Leenaa kennite. Lekkinaa kennite dhugaa. Ani maaliif yeroo na dhukkubu isaan dhugaa rabbi baay'ee na waliin rakkattee turte. Ani garuu waanan keessa darbe hin dagadhu yoomiyyuu. Atis ijoollee baay'ee yeroo isaan rabbi. Masaamiraan tun irree na wajjin rakkattee. Gizee koroona na qabu saffaa. Dubbisee. Dhuguma rabbi gizee san ishiitu nyaata nutti ol fidaa ture nan dagadhu yoomiyyuu waanan keessa darbeen. Maaliif liqeeffatti ishiin birrii namaa dhugaani basmaam nakkatti natti ulfaatu birrimti namaa gizee liqeeffadhe. Hara basmaam. Hara basmaam maaliif boo? Ani boofiti yaafu gizee na dhukkuba isaan ijoollee baay'een gaafadheen dhabee sirraan argadhe gizee sanii. Dhibba lama naa kennee ture. Yurusiin tunis na gargaartee turte gizee san. Lakki rakkoo dhugumaa kibroon kun nama gaariidha gizee rakkadhe baqa naaf kenna birriisi. Hakimii irra isatu na geessame hospitaalii Kuweetii san. Migiriish irree na geesse sumatu na geesse makiinaa isaatiin. Dhugaa nama gaariidha natti hin dubbatu malee nama gaariidha nama yaadudha rabbi. Ani hin jaaladhu cinqii dhugaa mana ijaaza keessa taa'u na cinqa baqa.
amma ini mau jenazah jambar mereka nama jenazah. hin jaaladhu dhugaa rabbi na dhukkuba beektaa oduun fayyuma koo kana waan yaaduun natti fakkaate na dhukkuba kana kanatu mee dhibee natti fide mareen dhibamuun ture gisee sanii allaala fixee gisee san birrii dhugaa gara naannoo 100 kana ni ta'a dhugaa kuma yeroo sana reeffamma hojii gallakkisee hin ture mee kuma akka biyya Dubaayititti kuma ja'a fixe kuma jaa'ee Maalitti fitte mana yaalaa fitte moo? Maallaqni nama bakkaatti fayyaa taate Dhiigatu naa guutamee ture wannoo sanii kinuwani hojjennee arganna. Maallaqni dhumee bakka fayyaa taataatiin maallaqa hojjennee arganna. sirriidha dhugaa Fayyaa keenya hin argannu. Amma kana waan ta'eef amma kun fayyaa jirannaan inni kun kaasaa jiru. Hire ani qaatan irraaffatame silaa Darbarre. gisee san qaatan irraaffatame dhugaa Kau mami jechuudha. Mami dhaloo mami. maamii Mami, ani immoo mami jedhe. Bilbilee gisee ni jenne namatti bilbiltee fi ayyaanaan dhuftee naan jette. Maashaallah. si beette moo si beette Ande jeergeenyatti iyyisiisee jarra shaaratti aanan jedheeni innaate waan guutu dhabdee boocee natti ergite. okay daa si beette daa si beenne seemi ani maqaa ishiin nama dhugaa birrii koo mucubbootee nyaatte ishee nyaatu Waalashitti naan jetteen waalashitti eessaa jirtus eessa adaatus ani waan isjiin beeku. Ati bakka jirtu hin beeku. Atis akkasuma gooteeti adda adda nu baaste. Yookaan ijoollee wajjin bakka tokko dakkan ta'an adda adda nu goote. Amma biyya galtee akka barbaadetti taatee dhimma malee waan hin jiru. Uumee waan isa dubbannu jiru. Duraanuu gisee ishee maqaa ishee dhawu maarsaa ni guba. Dubbadhu naan jedhe dubbadhu. miidhadha Gara jashii dhugaa jashii arguun barbaadu ani birrii koo nyaatte birrii du'aaye kuma meeqa 2,500 mana kiraate sirraa fudhatte nanti fakkaate kuma afuriiti kee moo kuma meeqa footoo ishee garuu hangaaraa biraan balleechine dhugaa dhugaan balleechine akkas nu gooti addisitu sii kenneedha Bulooki na goote biyyan mul'ucu ishee godhee arrabsee ishiin inni arrabsite. Lakki nan arrabseeni bari birrii naan shaanxaa koo ishii biraa baafadhee raawwadhee sanani. Ergasii na duuba deebitee na arrabsite. Ani mikkoo nan odeeni. Bilbilli koo tokko achitti bade tokko. Bilbila biyya addisiidhaa irra dhaabbatanii cabsan garuu nan hojjisiisa hidheetu achitti bade dhugaa fayyaadhame. Joodi chaarjirra godhee raawwadhee tani binnoo iddoo bunaatti daffisassan achitti irra dhaabbatanii cabsan.
manni kiraa bare gisee sana manni ishee adda dhugaama addisiin tun amma manni addisii kun yaani fedhiidha malee akka mana shiisanii miti akka barbaadetti hidhatta. Ji'a shanii nan kafalaan ji'a shan wayin ji'a kudhaniifaa dhugaa rabbi birrii nan qaba garuu amma kinuwaati naa kennita sunis ni jira qubii nyaadhu naa kaffali naan jette rabbi qubii nyaadhu naa kaffali maaltu si mudde naan jette. Shaggeedha rabbi addisi. Rakkoon qabu dhugaa gisee argattetti naa kennita. Maaliif maattiin godha ammaan? Dhugaa amma gisee dhibbatiin jechuudha maaliif maattiin godhu amma qaba waan ta'eef gisee argattetti naa kenna. Dhugaa kan si muddu kaffaladhuu tokko booda naa kennita maal rakkoo hin qabu rabbi. Kiyya suuta jedhina maaliif kan duraanii ana qubii nyaadhisame hunda hin argine waan ta'eef maazariidha gimmaasha irraa argee tanani 1300 biratti finatti fakkaate yeroo san. Lakki 1300 tafee amma shidha ayyaana irraa argee tanani kaan isuma bira haa taa'u. Isheen irraa raafattu yoo adii yaadachiifte malee dhugaa gisee qubii sammeenatu yaadachiise kuma 10 kaffa kuma 10,500 kaffalee natu yaadachiise ture. Lakki isa bira jira. Sobeen na gaafata garuu inni dhugaa sobeen na gaafata meeqatu na biratti fedhaan jira bara. እሺ ቱርቲ ጋር ሲፋታው እሺ ፍራንኪ ሲጎራድ ያማን ዩቲዩብ ረተንገለክ ፈደሽ amma gadi lakkisiiti maal rakkoo qaba maali ama waan amaan dubbani waan amaan haasofne maa rakkoo qaba maali waan keessa dabarre haasofne indagati waan keessa dabarte dhugaa waan keessa dabarte indagate ani indagadhu dhugaa dhuguma rabbi
nabira oo jiraatu jechuudha. Yoo ala dhugaan si jala bakka sammuun wani wadoo maallaqa tokko namarraa fudhadhee waan tokko nan godhe. Leen dhugumaa narraffisu beektaa dhugaa. Ani garuu manuma kiraa kana malee ani birrii sadii keeffan. Mana kiraa. Amma mana kiraa wantaalee maallaqa kee mana itti fakkaanne kee jechuudha. Ani bari kosuuta naa kenni siin jedhe yaada muddamte malee. Ayidiin keessi dhumate. Kamcayyoo jaamcayyoon immoo amma duraan jechuudha si tokko ture himjayyoodhaan jennaan amma barbaadu naan jette kanas akkasoo ta'e maa maallaqa fudhadheen dhufa kaala shitiin kaffalee akka dhufa immoo qoshiidhaaf gimmaashoon kennee fi gimmaasha cittoon godhe kana yaada beekta kanas waan namaan gimmaasha yoo ta'e jechuudha sirraa hojii jechuudha namni kun kanas na yaadaa jira maallaqa kiyyaaf bakka waan baay'ee keessi hin gammadu kana waan ta'eef sirriidha. Anis hin jaaladhu dhugaa na yaadachiisa. Nan cinqama bakka birrii namaa gisee na harka jiraata. Baay'ee cinqisa. Nama cinqisa. Kibroo min jedheen amma idaa namaa fixe malee dhukkubee galtanaan kibroo min jedheen. Seenu dhugaa dhukkubeen tu waam gaariidha. Birrii si qottofti beektaa. Amma keessanoo fide jechuudha. Nan amma kana malee seenoon biraa maaliif nan gala waan ta'eef. Ji'a lamatu numaa fi ammaan booda. Kuma 10,500 keenya fudhannee waan ta'een bibbitannee galla bagaa keessa. 500. Sirriidha. Caqqanteetu hojjetta kaa maaliif ishii yaadda waan ta'eef meeqa sii kaffalu amma sidaatu waraqata qabdaa jarri kun 2,000 bareeda dhugaa. Obsi hojjedhu dhugaa rabbi waa feesi yaa godhani. Kuma 500 garuu an hojiin nan goddawu malee sa'aatiin ka'ee barbaadeen ka'a. Kuma 500 kaffalti. Naafis dabalin jenni naafis hin dabaltu maala naa dabalti iyyeettidha dhugaa. Iyyeettidha maa oduu qabaatte naa dabalin jedhaan. Hin qabdu dhugaa baay'ee si mararti. Ulfaata rabbi. Kuma 10 baaftee daayidii. Maazariin dawalaa jirti. Qoyaa dawaltu. Eshi tasiima shi. Quxurii kee hin qabdii turte bari. Quxurii kee hin qabdii turte hin qabdaa miti quxurii ishii banatte mee himoo. Himoodhee duraan bilbila jalaa fudhatanii addisii bitatte amma. Quxuruma saniin banatte. Ishi chao ishi. Ishi chao jarri kiyya cufannatti fakkaate. Bye. Pranki ajaa'ibaan irratti hojjedhee goddanyaati kanan baay'ee ishii jaaladhu kanan baay'ee ishii kabaju dhugaa rabbii yeroo rakkadhe na waliin rakkattu. Kanaaf yoo isinitti tole laayik sheer gochuu hin dagatinaadha. Warri maatii koo taatanii warri maatii koo hin ta'in immoo maatii koo ta'an dabalamaa isin jedha obboleewwan koo baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja. Amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u baay'een isin jaaladha. Ciao nagaa ta'a. Hello Maz. Hello. Nagaadha. Jira galata rabbii akkamitti? Gaarii hojiin akkam?
Isibbo hojiin nu dhudhufsiisa dhugaa. Basma dhiisimee Ramadaan isaanii waggaa tokko gisee tokko dhufa. Mee dhugaa. Gizee Ramadaanii koo biyya galanii as deebi'anii gaarii ture. Waggaadhaa yaadatta. Waggaadhaa torban saddeetitti dabarsee torban lamammoo achittan dabarsee. Waggaa irraa hojumaan jiraan. Waggaadhaa nan biyyaan jira. Biyya jirta sirriidha. Torban sadii asitti dabarsee torban lama bichaa jetti. Akkamii? Nagaa fuudha galata rabbiin. Madabbareetu masii dawwale. Immoo wantoota jedhee sannee amma arginaani. Baay'ee na dabbare madaamiti yaanis walitti bu'een jira. Gabriel Adaraake maal taatan? Mucaa xiqqaa ta'e mucaa jabdisha tokko na rukute inni na rukunnaan rukute. Maa rukutta naan jettee natti buute boonan deeman jedhaan jedha. Deemaan godharee giddina nan taamoo? Deemisee jette moo? Nan deeman jedheen. Deemuu akka doomuu koo hin barbaaddu ishiin nan deeman jedheen. Namoota jettere hoggana addisitti bilbiltee galte. Bilbileedha. Bicaan maal godhisee jedhee bicaan isaanii gabaa isaanii ijoollee isaaniitiif gonnaan dubbii namatti fidu saroota haadha. Mee. Gaafuriif ji'a torba mana sanii odoon nyaannu rabbi mana sanii dabaase. Dhuguma ijoolleen isaanii obsas dhorkiti beekta. Obsa wannaa siin jedhu annaan taatee maal darbatee si dhahee moo maal si godhe? Yeroo hunda na rukute bakka yeroo hunda na qaxaqaxaa irraan darbee fi bakka irraa garba muradhee tan rukute haadha isaa harka. Kaballaan itti cufe. Deena rukutaare. Akka ammaa dandeessee jirta dhugaa. Maal ibboo nan gubadde. Warratti ni mattu. Ormaa isin dhaga'u bari. Haayilanyaadha mucaan. Baay'ee dhukkubsitee natti naasofne beektaa amala mucaa hin beekti ani garuu namni muufadhe. Hello, wayne naate maasiin cifattee. Hello. Eessa deemte? Incufatte bari. Haadhaan incufanne argamuun qabuuni. Dheedheenaa isaanii. Innaa akkasii. Hojiin ijoolleen baay'ee ani ittiin jira moo? Ijoollee baay'ee jira. Ijoolleen akka amman galle jiru ijoolleen. Ingidee ka Waaqayyoon humna naaf haa kennu. Sabrii isaan jiru dhugaa. Agajja lama agajja sadiittu. Agajja lamaaf agajja sadiittu. Odoo sabrii isin kennu. Deemi naan jette. Deemi jettamoo akkasumatti hojjedhu naan jettame ammaati. Akkasumatti danda'eetii hojjedhu. Dhugaa rabbii siin jedha. Ani deemi siin hin jedhu. Isin jedheeti. Sabrii yeroo inni si jala jetti isin jedhi dalagadhu. Amma immoo jechuudha hojiidha hin baata. Ramadaan isaanii dhimata. Achi booda timirtiin hin cufata. Achi booda isaanis baay'ee bira hin deemu beekta. Hojiin hin jiru. Sirriidha. Ji'a ja'affaa dha timirtiin kan cufamu. Ji'a ja'affaa natti fakkaate. Ji'a ja'affaadha. Okay, akkasitti amma arfaffaadhaa ji'a lamaan si'aa fi argite.
amma ni sabri godhadhu jedhu ani hojiidhaaf hin jedhu gara sa'aatii kanaan ani dheengaddaa agarte niitiin deemtee jechuudha. Mana sanitti akka jiru guutanii ijoollee saddeet jira. Ijoollee saddeet jira. Jiru achitti keessatti jechuudha. Hojiin galle. Kana waan ta'eef amma immoo hojiin hin jiru jechaa jirti. Zim jedheetii rabbi qo'ime. Sitti dhufan immoo sitti dhufan immoo maasi? Wayne jaraat itti dhufanatti fakkaate. Maasi? Hello. Balaan buute. Heerattee? إنشاء بكرة نشوف. لا ترجعني بس ما تصور. لا لا. مرة ثانية بجيبه. لا بعدين بسوي برجع كمان. جرات التلوف. أنا متفهم ما تجلس هيك. يمي سيبيكي جرا. سيبيكي جرا وتزم جتو. مالف ويو متيتو سداي مو ديسي انا وزيك سامران كذي سنقولين ابوتي ani me gocha nama waan namni godhe naan jedhe nan godha beektaa dhuguma rabbi qoricha madaati sirraa balleecha naan jettee madaati xiqqashuu takkan qabame fuula koo madaa na guddise yeroo san amma garuu rabbii naa galatu narraa badee jira. Kireemiidhaan narraa badee kireemii tokkoon bite beektaa madaamin xiyyaa obboleetti ishiidhaaf bittee ergitiif amma namichi ishii gaafa kabsii deema. Siifan erga dhugaa rabbii koo addisiinis ni barbaaddi ina siifan erga. Ara kireemiin isaa baay'ee bareedaadha dhugaa narraa badee jira. Duraan dhugaa malkii lama baasee mi biyyatti akkamitti hangala jechaa hun ture amma narraa badee jira. Siifan ergaa qoy footoo kaasee addisiinis hin barbaaddi biyyan deema jechaa jirti obboleetti ishiidhaaf. Sargii jira. Biyyaa moo namatti ni dhugaa gisee biyya deema argite.
أنا ما أرجع أنا أرجع إيه أجم قريب أنا سنجرو تكين بيتا wayyoo anis nan gaggaafadhe erga وجي dheengaddaati beektaa zimnaan jedhe rabbi maazariidha fan erga jedhee birrii كويس التاني ما ترى أنا من سنة زي مبانا زي أشيله في بورصة جي كيسة تمالك أرجع بيتا كم لما في بلد eshi أما أنا ما أرجع تكين جريتا زي ما أنا سنجرو تكين كنا موكا توفي jaartiin أما kushinaa بيجي keessa بينا deddeemti جناني بي eh مالك سنة فوتي كنتي ورا كيجي تركي بنا في الليل تكين جناني أكيد إذا مثلاً رافضين عنك زين وأنا يدرس سنتلا birrii biyyaati moo وأنا ما birrii biyya kanaati qoy بيجي أتمو كقولوا كنا تيرا بيجي دمو أتمو ما سابق كبير كينيا بيجي hin kennitee fiire نمو أرجع إرجي أتيس نمو ما بيكتو في نكادي جرا إساني إدبت إرجيتي أكاوتي كيجان أوكا مورا كيجان بنا بتاني إساني تركين جري eshi كونو غا كنتو في سنجة بنجتي يا رد إيجي بيجي جرانا جناني ما إنك سنة هرمي يا بنا بتتوني إترجري inni raafate moo manatti asitti gatee deeme moo أكيد كاتين ديمين عنك ayii wayyoo ishiinis hin deemti maarri ishiin haa jechitu amma ji'a arfaffaarra deemti أما جرى فكنا كيسمو ji'a arfaffaa deemti natti fakkaate هاي إما نيجي جرى ترى kan hin beeku isaan lamaanuu hin deemu natti fakkaate ishiinis innis جوني مثل ده بس أكيد تتراني درانا من بيكو sargii jira إنك تقولين sargii jira jette sargiitu jira gororro koo jala na dhukkuba jette akka koo ana jalatti natti dhiitee jira beemaasi maal aku sukkaaraa ta'uu dhugaa jalatti na dhiitee jira eh eh sukkaara baay'een jaaladha beektaan shaayii giseen dhugu isaa kanaas natti baay'ee natti dhina dhiitee natti fakkaate eh hin beeku gororro koo jalatti na dhiitee jira anarree dhugaa dhiitee jira dhuguma xiqqashoo mul'atu nan jaaladha dhugaan sukkaara nan jaaladha ani duratti giseen xiqqashummaa sanuu maazarii jala haateetu na nyaadhaan ture gisee isaan bitan dura jechuudhaan akka sukkaara jaaladhu akka chokkolaata kana jaaladhu amma gini bakka inni ga'e hin ga'u waseeta meeshiniitti naqeetu ishuu duuba deenya jalaa nyaadha dhugaa gisee isaa muna daf gisee san xiqqashuudhaan fayyaa ke anduraan siin jedhe atee una nyaadhaa yoo sukkaara anis akkasan godha duratti amma kinoo dhugaa isa ta'uu noolla sodatti na dhiitee jira amma gini na jibbisiise dhugaan waan sukkaara qabu kana dhukkuba bakka shaayii malaaka xinnitti kan hin jechuudha tokkoon dhugaa baay'isin dhugaa waan isa sadiin itti godhaan malakkaa shaayii san wannoo maankaa shaayii san sukkaaran baay'isee shaggaamuti nan dhiisame amma qohe dhuguma mana yaalaa jalatti na dhiitee jira dhugaa natti hin beeksisu malee jalatti na dhiitee jira furdattee morma jala naan jiru dhugaa asuma adaadan tiyyaa hin qabdi adaadan tiyyaa hin qabdi beektaa qoricha shawannoo kana sukkaara bashitaa heeloo hin deemte moo maaza mallafti kee kaartaa qaba moo wajarni bichitti dhufe ammas
namichitti dhufee jira ishee haasaa isiniin jedha. Hello. Akka dhala ammas maal beeti nyaata hin dhuga. Maaliif kushinaa keessa kaa'ate dhiiruma kushinaa keessa kaa'ate dhugaa? Akka ani immoo dhiirri gisee maal beeti galee distii banu akka na aarsu. Namichi koo tokkos akkasuma godha. Kiyya madaami niitiin tiyya Masiriidha. Isaan immoo raafaa dhibboo. Raafadhe dhugaan namicha. Lakki namichi aniitiin Masiriidha. Isaan lamaanuu kiyya Masiriidha. Isaan ikkoo shaggaadha dhugaa. Isaan shaggaadha namatti hin dubbatani. Hin dubbatan dhiitiinis hin dubbattu namichis ammas isin arge akkam naan jedha ammas isin arge akkam nolti naan jedha akkam maal hojjechaa jirta naan jedha. Waan akka hin dubbattu dhugaa madaamin tiyyatuun. Biraankisi godhe. Biraankisi godhe bareedni. Beraangkisi godhe hin jedhe amma mucaan narri kunneeni beraanki jedha sanan beraangkisi godhe shi. Eenyudha? Beraangkisi godhe si hin jedhe. Anaan moo? Beraangkisi godhe mucaan narri kunneena. Maashaallah. Dhugaan siin jedha ani baay'ee duraan baay'een na'ee ture dhugaa. Oduu waan beraangkisitti hin dubbati waan biraa keessatti dabarre baraasa waatti dhaari beraangkisi godhe siin jedha jedhee tanan asuma waasaa biraatti dabarre. Basmaa min bahu dhugaa rabbii. Maaliif obseetu manii ji'a lamaan tana fixa malee hin bahu. Gizeeru madaanii kana aannan cinqamaa achi taa'e. Na dhukkubaan dhugaara mana ijaaza keessa taa'uun jaaladhu beektaa? Dhugaa maasoo dona si deeme dhugaa biyyaan qaxitaan biyya gara maleen taa'u akka duratti san mana ijaaza. Maaliif fayyuma koo kana dhukkubaan? Beraangkisi godhe ammaanis yuutuubii kee irratti hangan lakkifadha amma maatiiwwan koo nagaa gaafadhu ishii. Nagaa gaafadhu ishii. Maal nagaa gaafadha nagaa na gaafatteetu. Nagaa si gaafadhe gaa'ee. Karmee koo godhe san armeenis okke ishii guduma ragoote ishiini. Rifatte moo? Wayyoo anaana ishii anuma anuma. Anuma dhugaa anuma ishii. Akkaataa rifatta seena dhugaa rabbii.
maaliif ani dhugaan ijoollee adda addaan waliin tasmaamaan beektaani fakkaatu wal fidhatu Isas nan beekaa achi deddeemuu yaada jechuudha. Gammada haani alamsin. Diimka hojii keessaa kenna jennee fi dhiifama ishii akkana namaan godhee gammada haani alamsin. dhuguma maazii dhugaa obseetu mana hojjedha malee hin deemu mana ijaarsatitti rabbi birri 1,000 maaliif hin taane Bakka anis tayaa dhugaan siin jedha qoye akkam gootu. Bakka nadhiisi amma. Gara kiyyaan deema. maaliif anis ji'a lamaan booda ji'a sadiin booda nan galaafa waan ta'eef obseetu mana hojjedha dhushuu natti dubbattee dhugaa oominiitittiin xiyya biyya deemte nan gala dhugaan bakka biraas seena miti hin deebiti garuu aleechaan taaree ammasitti machi mana ijaarsatitti deebi'amoo yeroo duraan gizee duraan deemtu san warra jara bira na gootee deemte naa kaffaltee garuu asitti na goddaa hojiin hojiin na goddaa dhugaa bakki nan galaafannu gaa maaliif lafti lafan bite sunis kaartaa qabaachuu baate kinu dhiiga jiruudhaan biyya kee kaartaa qabamoo lafti okay maqaa maazariitiin bitame amma maazariidha nama kaartaa itti baasu jechaan hin jira yoo danda'ameef gaxarii katamaa dha'ee dhugaa rabbi jissaa jiru dhugaa nam malkii lamatti baase kana dhugaa sakkibboonni biyya namaa maalan deemamaan booda nagartaati sakkibboonni galee taneeruma amma Laala washiin kan ji'a jaaffaa deemtu ta'e nan deema ji'a torbaffaarra nan gala gizee kan biyya deemtu ta'e niitittiin tu uqubii sammaa ji'a lama bichaatu nu hafee uqubii kiyyo gizee nyaadhe Iyyerus fudhattee jirti iyyerus if abbaa ta'e hin beeku garuu leenaa kennite Lakinaa kennite dhugaa ani maaliif yeroo na dhukkubu isaan dhugaa rabbi baay'ee na waliin rakkattee turte ani garuu waanan keessa darbe hin dagadhu yoomiyyuu atis ijoollee baay'ee yeroo isaan rabbi masaamiraan tun irree na wajjin rakkatte gizee koroona na qabu saffaa dubbisee dhuguma rabbi gizee san ishiitu nyaata nutti ol fidaa ture nan dagadhu yoomiyyuu waanan keessa darbeen maaliif liqeeffatti ishiin birrii namaa dhugaani basmaam nakkatti natti ulfaatu birrimti namaa gizee liqeeffadhe Ara basmaam Ara basmaam maalibbo ani boofiti yaafu gizee na dhukkube isaan ijoollee baay'een gaafadheen dhabee sirraan argadhe gizee sanii dhibba lama naa kennee ture Yurusiin tunis na gargaartee turte gizee san
Lakki rakkoo dhugumaa kibroon kun nama gaariidha gizee rakkadhe baqa naaf kenna birriisi akimiin reessatu nageessame hospitaalii kuweetisan migiriish irree nageesse isumatu nageesse makiinaa isaatiin dhugaa nama gaariidha natti hin dubbatu malee nama gaariidha nama yaadudha rabbi waan hin jaaladhu cinqii dhugaa mana ijaaza keessa taa'u na cinqa bakka hin jaaladhu dhugaa rabbi na dhukkuba beektaa oduun fayyuma koo kana waan yaaduun natti fakkaate na dhukkuba kanatu mee dhibee natti fide mareen dhibamuun ture gizeessanii Allaala fite gizeessan birrii dhugaa gara naannoo 100 kana ni ta'a dhugaa kuma yeroo sana reeffamma hojii gallakkisee hin ture mee kuma akka biyya Dubaayititti 6,000 na fite 6,000 dhiigatu naa guutamee ture wannoo sanii kinuwani sirriidha dhugaa hire ani qaatan irraafatame silaa gizee san qaatan irraafatame dhugaa Mami. Animu mami jadi. Bini ke sini deh nih. Nanti bete di ayana nusti nanti. Masyaallah. Si bete mau? Si bete? Andi, dia gemuti. Iya sisi jangan syarat aran jeneni. Inati wangu kedoti. Bocena tergiti. Oke, dah si bete. Si bete dah simbene semi. Ani makashin na mama dhuga. Birrii koo mucubbootee nyaatte ishee nyaatu. Mitadha. Era jashira dhugaa jashii arguun barbaadu ani. Birrii koo nyaatte birrii Dubaay kuma meeqa 2,500 mana kiraate sirraa fudhatte nanti fakkaate. Kuma afuriiti kee muka meeqa? Footoo ishee garuu hangaaraa biraan balleessine dhugaa. Dhugaan balleessine. Akkas nu gooti. Addisitu sii kenneedha.
addisi naa kennitee maal jette beektaa addisi akka amsii kenne akka hin beekne naan jedhe inni rakkoon hin jiru jedhe eessa argatte bilbila kee naan jedhe bilbilli dallaalaan immoo bilbila isaa eessa argatte jedhee kaafataa hin jedhee maamitti. Bulooki na goote biyyan mul'ucu ishee godhee arrabsee ishiin hin arrabsite. Lakki nan arrabseeni barbirii naan shaanxaa koo ishii biraa baafadhee raawwadhee sanani. Ergasii na duuba deebitee na arrabsite. Ani mikkoo nan odeeni. Bilbilli koo tokkos achitti bade tokko. Bilbila biyya addisiidha irra dhaabbatanii cabsan garuu nan hojjisiisa hidheetu achitti bade dhugaa fayyaadhame. Oodi chaarjirra godhee raawwadhee tani binnoo iddoo bunaatti daffisassan achitti irra dhaabbatanii cabsan. Manni kiraa bare gisee sana manni ishee adda dhugaa mama addisiin tu nama manni addisii kun yaani fedhiidha malee akka mana shiisanii miti akka barbaadetti hidhatta. Ji'a shanii nan kaffalaan ji'a shan wayin ji'a kudhaniif faa. Dhugaa rabbi birrii nan qaba garuu amma kinaati naa kennite sunis ni jira. Qubii nyaadhu naa kaffali naan jette rabbi. Qubii nyaadhu naa kaffali maaltu si mudde naan jette. Shaggeedha rabbi addisi. Rakkoon qabu dhugaa gisee argattetti naa kennita. Maaliif maattiin godha ammaan? Dhugaa amma gisee dhibbatiin jechuudha maaliif maattiin godha qaba waan ta'eef gisee argattetti naa kenna. Dhugaa kasi muddu kaffaladhuu tokko booda naa kennita maal rakkoo hin qabu rabbi. Kiyya suuta jedhina. Maaliif? Kan duraanii ana qubii nyaadhe samme hundan argina waan ta'eef maazariidha gimmaasha irraa argee tanani kumaa fi 300 biratti finatti fakkaate yeroo san. Lakki kumaa 300 tafee amma shiidha ayyaana irraa argee tanani kaan isuma bira haa taa'u. Isheen irraa raafattu yoo adii yaadachiifte malee dhugaa gisee qubii sammeenatu yaadachiise kuma 10 kaffa kuma 10 fi 500 kaffalee natu yaadachiise ture. Lakki isa bira jira. Sobeen na gaafata garuu inni dhugaa sobeen na gaafata meeqatu na biratti fedhaan jira bara. እሺ ቱርቲ ጋር ሲፋታው እሺ ፍራንኪ
Firaanki si godhadhe ammaan YouTube irratti hangallakkifadha shi. Amma kana hundumaa ta'ee gadhiisin gimmaasha murii gadhiisin malee yaa rabbi guddisi galee ilaalamu. Amma gadi lakkisuuti maal rakkoo qaba maali ama waan amaan dubbanne waan amaan haasofne. Waan amaan haasofne gani waan jiru haasofne malee. Maa rakkoo qaba maali waan keessa dabarre haasofne. Kana waan ta'eef kanaan waan badanuu darbe ijoolleen ammas. Indagati waan keessa dabarte dhugaa. Waan keessa dabarte indagatee ani indagadhu dhugaa. Ammayne akkamitti dagatan bas ma'amuudhaan bas sadaamna ani muus namni maallaqa waan irraa qaba namni rakkatee waan haa jedhe madahaani adami alla ana dura kadhina wayya Dhuguma rabbi. bas ma'amuudhaan gini maallaqa namni nabira hojjiraatu jechuudha yoo ala jettu dhugaan si jala bakka sammuun wani wadoo maallaqa tokko namarraa fudhadhee waan tokko nan godhe. Leen dhuguma narraffisu beektaa dhugaa. Ani garuu manuma kiraa kana malee ani birrii sadii keeffan. Mana kiraa. Amma mana kiraa waliin ta'anii maallaqa kee mana itti fakkaanne kee jechuudha. Ani bari kosuu ta'e naa kenni siin jedhe yaada muddamte malee. Ayidiin keessi dhumate. Kamcayyoo jaamcayyoo immoo amma duraan jechuudha si tokko ture himjayyoodhaan jennaan amma barbaadu naan jette kanas akkasoo ta'e maa maallaqa fudhadheen dhufa kaala shitiin kaffalee akka dhufu muka shiidhaaf gimmaashoon kenneefi gimmaasha tiktoon godhe kana yaada beektaa kanas waan namaan gimmaasha yoo ta'e jechuudha sirraa ol bu'e jechuudha namni kun kanas na yaadaa jira maallaqa kiyyaaf bakka waan baay'ee keessi hin gammadu kana waan ta'eef Sirriidha. Anis hin jaaladhu dhugaa na yaadachiisa. Nan cinqama bakka birrii namaa gisee na harka jiraate. Baay'ee cinqisa nama cinqisa kibroon jedhee amma idaa namaa fixe malee qubii galtanaan kibroon jedhee Seena dhugaa dhukkubintu waam gaariidha. Birrii si qottofti beektaa. amma keessanoo fide jechuudha nan seena Nan amma kana malee seena waliin biraa maaliif nan gala waan ta'eef. Ji'a lamatu nu hafe amma ammaan booda. amma kun dhumate addisoo jammarame naannoo nan seena hojii onnoo qabaadha jechuudha. Kuma 10,500 keenya fudhannee waan ta'e hin bibbitannee galla bagaa keessa. 500. Sirriidha. Qaamiin taa'ee maa rakkina qaabileessis yookaan maallaqa harkatti odoo hin qabatiin dhagamaan baay'ee jira. Caqqanteetu hojjetta kaa. Maaliif ishii yaadda waan ta'eef? Hojiin qaamii yoo ta'e shakkaadha. Meeqa sii kaffalu qaama sidaatu waraqata qabdaa jarri kun? 2,000? Bareeda dhugaa. Obsi hojjedhu dhugaa rabbi waa feesi yaa godhani. Kuma 500 garuu ani hojiin nan goddawu malee sa'aatiin ka'ee barbaadeen ka'a. Kuma 500 kaffalti. Naafis dabalin jenni naafis hin dabaltu. Maala naa dabalti iyyeettidha dhugaa. Iyyeettidha maa oduu qabaatte naa dabalin jedhaan. Hin qabdu dhugaa baay'ee si mararti. Ulfaata rabbi. Kuma 10 baaftee daa'idii. Maazariin dawwalaa jirti. Qoyaa dawwaltu. Eshi tasiima shi. Quxurii kee hin qabdii turte bari. Quxurii kee hin qabdii turte hin qabdaa miti quxurii ishii banatte mee himoo. Himoodhee duraan bilbila jalaa fudhatanii addisii bitatte amma. Quxuruma saniin banatte.
Ishi ciao ishi. gaarii siif haa ta'u. Ishi ciao. Jarri kiyya dhufannatti fakkaate. Yalla baay'ee. Bye. Firankii ajaa'ibaan irratti hojjedhee goddanyaati kanan baay'ee ishii jaaladhu kanan baay'ee ishii kabaju dhugaa rabbii yeroo rakkadhe na waliin rakkattu. Kanaaf yoo isinitti tole laayik sheer gochuu hin dagatinaadha. Warri maatii koo taatanii warri maatii koo hin ta'in immoo maatii koo ta'anatti dabalamaa isinin jedha obboleewwan koo. Baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja. Amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay'een isin jaaladha. Ciao nagaa ta'a. Ashama akkam ooltan maatiiwwan koo kan biyya keessaa kan biyya alaa jirtan bakka jirtanitti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii aan nagaa fuudha galata rabbii akkasumas warreen maatii koo taatanii jirtanii hedduu tokko galatumaa isiniin jedha akkasumas laayik sheer gochuu hin dagatinaadha warri maatii koo hin ta'in natti dabalamaa maatii naa ta'a isiniin jedha እንግዲህ ያረ ቪዲዮ አጃይባ ቀበዴን ኑፌ ዮ ከና ምልካውቴ goddanyaati yaa kanan baay'ee ishee jaaladhu kanan baay'ee ishee kabaju pranka ajaa'iba irratti hojjechuudha isiniin jedha dhiifama innaa kan naa milkaa'u ta'ee gadan lakkifadha isiniin jedha እንግዲህ ሲፋ milkaa'u naan jedhaadha yoo kan naa kaaftu ta'e amma nan dawwalaa fi prankiin irratti hojjedhaaf ani madaameeti yaana wallolee jira amma mucaa xiqqisha tokkotu nargu jabdicha tokkotu nargute Kaini narukunaan argute maal argutte jettee naalloltiin jedhanii mee waan isheen naan jettu ilaala kanan baay'ee ishee jaaladhuudha kinoo naadawwalaa jirtu jechuudha moo madaamitti dawwalaatti shuma dawwalaa jira dhugaa muskoona itti godhe laali innaa kanan baay'ee ishee jaaladhu gizeena dhukkubu kan na wajjin dhiibamtu kan na wajjin cinqamtu Nukaani goddanyaati yaa miti ishiin obboleettiiti yaadha. Kan hojjin ala obboleettiin an hojjin ala dhokkaatti naaf hin cinqamtu jechuudha. Kanan baay'ee ishee jaaladhuudha jechuudha. Pirankii ajaa'ibaa irratti hojjechuudha kan jechuudha. Siifaa milkaa'u naan jedha ishee. Innaan waliin tura amma nan dawwalaa kaan.